History Common Goals, Chapter 4, Politics, Economy, and Society from the late 13th century and to the beginning of the 16th century. Bara kana jidduu history, Politics, Economy, Society from 13 haga jaarraa 16ffaa jidduu waan jiru kan laallu asirratti the restoration of the Solomonic dynasty. What is the restoration Solomonic dynasty? The ruler of the Solomonic dynasty claimed that they were descendants of the last king of Aksum and hence they were legitimate to take over state power from the illegitimate ruler of the Dague dynasty. Kana jechuun gaa mootummaan aangoo warra Solomonic dynasty jedhamu harkatti akka seenaa Itoophiyaa keessatti aangoo beekamaadha jechuudha. Solomonic dynastiin kan jalqaba aangoon karaa seeraan alaa karaa jedhamee isaan bira beekamuun illegitimate power jedhanii mootummaa Daagwee kan hundeessan gaa'e mootummaan Daagwee bara jaarraa 11ffaa keessa kan aangoo fudhate Aksuum uffisuudhaan eega seentira gara Adafaatti jijjiireetti jira jechuudha. Gara Adafaa fiduudhaan seentira isaa mootummaa Daagwee daayinastii jedhamu hundeessee illegitimate power jechuudhaan kan itti moggaatan mootummaa Daagweeti. Egaa restoration of Solomonic dynastynis 1270 keessa jaarraa 18ffaa keessa jechuudha. Bara kana Yekun Amlaak restoration of the Solomonic dynasty kan gaggeesse. Kana godhuun isaatis aangoo seeraan ala ture san kan legitimate poweritti deebise jedheeti maqaa Solomonic dynasty jedhu kana fudhate mootummaa Daagwee kan duraan illegitimate power yookaan mootummaa seeraan alaa jedhanii isaan itti moggaasanii beekan waggaa 120 eeganni bulchee ture booda mootummaa Daagwee irraa fonqolcha godhee last king of Daagwee dynasty Yetbaarak nama jedhamu fonqolchee dirree waraanaa irratti achiin booda Yekun Amlaak restoration of the Solomonic dynasty jedhee moggaasa kanaan aangoo fudhate. Achirraa kaasee bara sanarraa kaasee eegaa seenaa Itoophiyaa keessatti Solomonic dynastiin aangoo beekamaa Itoophiyaa keessatti yeroo waggaa 750 dhiyaatu aga Hayilasillaasee takkaffaatti kan bulchaa ture jechuudha. Maqaa kanaan kan bulaa turanidha. Okay, that succeeding the end of the reign of Yekuno Amlaak in 1285, a political instability caused by constant power struggle among his son and grandson for succession occurred. Kana jechuun aangoo irraa dhaaluun yookaan dhalmeenyi aangoo isaanii jechuudha. In the reign of Yekuno Amlaak eessatti kan dhumate Yekuno Amlaak irratti bara 1285 kan mootummaa Yekuno Amlaak haga bara 70 irraa haga 85tti kan bulche jechuudha. Mootummaa Yekuno Amlaak akkamiin danda'ee qabate jechuun wanni inni qabateen paawariin isaa kan ittiin successful ta'uu dandeenye humna waraanaa cimaa qabaachuu fi ikoonomii guddaa qabaachuudha. Sababa Yekuno Amlaak akka milkaa'ee aangoo qabatu isa gargaare jechuudha. The political instability caused by political instability yookaan tasgabbii dhabiinsa siyaasaa kun kan sababa ta'eefi gaafa bara 1285 Yekuno Amlaak qofa kana qofaati isaatiif waan sababa ta'edha. Kunis the constant power struggleidhaan kan instability politically isa mudatedha jechuudha. Among his son and the grandson for succession occurred. Bara kanatti akkuma Yekuno Amlaak
1285 aangoo irra bu'een tasgabbii dhabiinsa siyaasaa mul'ate. Maaltu tasgabbii dhabiinsa siyaasaa kana fide yoo jenne sababii ilma yekunoo amlaakii fi giraandi sanii yekunoo amlaak santu irratti kan wal qabee irra wal waraanaa turanidha jechuudha. Qabsoon isaan lama jidduu ture biyyattiin gaafsan tasgabbii dhorkite jechuudha. Okay. The second topic, power struggle, consolidation, territorial expansion, and the religion process. What is it? Power struggle, consolidation, territorial expansion, and religious process. His succession problem seems to have been partly resolved in certain during the reign of William Wright. Kana jechuun gaafanii fi aangoon walirraa dhadhaalama yookaan walirraa dhaloota daddabraa kana keessa daddabriinsa aangoo yookaan dhaalama aangoo kana keessa maaltu jira? Piroobileemii yookaan rakkoo baay'een kan ture seems to have been partly resolved. Kunis kan hundinuu qoqqooddaadhaan jechuudha. Partly resolved in bara 1300tti during the reign of William Wright. Bara aangoo William Wright namatti jajamu. Kunis William Wright jechuudha. Bara 1299 haga 1314tti kan bulche jechuudha. Following the establishment of the royal prison at Ambagishan. Nama Ambagishan bakka jedhamutti mana hidhaa ilmaan moototaa ni taajii yaadu hunda itti hidhee yookaan aangoo isaa tasgabbeessuuf jecha firoo isa yookaan foormii kana ofirraatti yaadee mana hidhaa royal prison at Ambagishan kan jedhamu hundeessee ilmaan warreen sila rooyaalota yookaan warreen mootii aangootii jenna harkaa fudhatee yaadu ittiin firraa hidhaa ture jechuudha. The located in present day Southern Wallo. Arraan tana bakki Ambagishan gaafsan ture South Wallo jedhamti. Where all male member of royal family ilmaan dhiiraa yookaan kan aangoon dhaalee jedhu kan royal family jechuudha. Kan hundaa ofirraa achitti hidhuu jechuudha. Bakki san bakka saniittiif akkasitti aangoo isaa tursiifachuuf tooftaa kana kan yaadee ture jechuudha. William Wright were confined until one among them was installed in power. Kanaaf jechuudha gaa'e loyal soldier to the reigning monarch guard the royal prison. Royal soldier to the reigning monarch guarded the royal prison. If eeguudhaaf jecha royal prison kan inni kun yookaan monarch isaa eeguudhaaf kan hundeessee jechuudha mana hidhaa kana. Akkaniifi tasgabbiin biyya keessatti mudatu jechuudha. Aangoo isaa tursiifachuuf jecha tooftaa san kan yaade jechuudha. Egaa when the monarch died gaafa monarchiin du'ee booda court dignitary would send an army to the royal prison to escort the designated successor and put him on the throne. Ilmaan mootii sanicha keessaa baasuudhaan koortiin gaa eegee mootichi du'een boodatti kan akka aangoo dhufan godhanii jechuudha. Inni haga silaa jiru akkasii aangoo mijeeffate jechuudha. This practice continue until practicing kun ammallee kan itti fufe gaafa until Ambagishan was destroyed. Haga Ambagishan kun barbadaa'utti eenyuun barbadaa'e? Ahmad Giraany yookaan Ahmad Ibrahim Al-Ghazali bara 1540 keessa Ahmad Giraany Ambagishan kan barbadeesse jechuudha. Haga gaafa saniitti aangoo tursiifachuudhaaf royal family kan achitti hidhaa turan jechuudha. Okay. The part 1 chapter 4 history of Riemann. Today at the end the second topic and the second program
the consolidation and territorial expansion of the Christian kingdom. Until the next time, thank you very much.